Welcome to grade 9 biology, unit 5, part 2. Arraan tana barnoota bioloojii kutaa 9ffaa kana boqonnaa 5ffaa paartii 2ffaa hojii baranna. So tanaafuu akka dhumatti akkan hojii turtan akkasumas like, share, subscribe gochuu kan ta'an jechaa har barnoota keenyaatti fufna jechuudha. Arraan tana inni irraa eegallu kana jechuudha. Okay. Types of carbohydrate kan jechuudha. Gosoota carbohydrate ilaalla. Let us start from monosaccharide. Monosaccharide irraa jalqabna. So monosaccharide is the simplest carbohydrate and also a simple sugar or monosaccharide which include glucose, fructose, galactose. Akkuma beekamu monosaccharide jechuun gosa sukkara tokko jechuudha yookaan immoo simple sugar yookaan sukkara salphaa jechuudha. Akkuma beekamu moolekuulii takka irraa ijaaramu monosaccharide kuni fakkeenya monosaccharide gulukoosii, fructoosii akkasumas galactoosidha. Okay. These three monosaccharides each have 6 carbon atoms. Hundi gulukoosis ta'e, fructoosis akkasumas galactose ta'e gareelleen monosaccaridein carbohydrateidha kuni carbon 6 yookaan carbonii 6 carbon atomii 6 kan qaban ta'uu isaati jechuudha. So they are also known as hexose sugar. Kanaafuu carbonii 6 waan keessa qabaniif maal jenna maqaan isaa kan biraa hexose sugar jennee yaamna jechuudha. Hexose jechuun 6 yoo himtu sugar jechuun immoo sukkara. So their molecular formula is kana molecular formula isaanii C6H12O6 kana jechuudha. Molecular formulaan monosaccharideidha kana jechuudha. Okay. When we come to the disaccharide sugar, it is similar to other carbohydrates. So the disaccharides are comprised of hydrogen, carbon and oxygen. So tokkuma jechuudha caasaan moolekuulii isaa kan monosaccharideidha wajji tokkuma hydrogen qaba, carbon fi oxygen of keessaa qaba jechuudha disaccharides. So it is a combination of two simple sugar to form complex sugar called disaccharide. Akkamitti uumama gosa sukkara tokkee yookaan monosaccharidii lamaatu walitti dhufee disaccharidii tolchaa jechuudha. So akkuma maqaati irraa adda baasuu dandeenyu mono yeroo jennu waan tokko yoo ibsu yeroo jennu immoo lama ibsa jechuudha. So disaccharide jechuun sukkara lama yookaan immoo sukkara moolekuulii sukkara lamarraa ijaaramu jechuudha. So these are maltose. Fakkeenyi disaccharideidha maltosidha. Maalirraa arganna? Glucose plus glucose. Moolekuulii gulukoosii lama walitti daanit argannaa jechuudha maltoosii kana. Fakkeenyi disaccharideidha ammas sukroosidha. Sukroosii akkamitti arganna? Glucose plus fructose walitti daanit argannaa jechuudha. Akkasumas fakkeenyi disaccharideidha tokko lactosidha. Lactose akkamitti arganna? Glucose plus galactose walitti daballee argannaa jechuudha. So the general chemical formula of disaccharide is kana jechuudha. General formula isaa kana C12H22 oxygen 11 kana jechuudha. Molecular formula isaa kara polysaccharide ta'uu dhufne. This is formed from many simple sugar joined together. Walitti dhufeenya monosaccharidii hedduuti polysaccharidein kun. Polysaccharidein kun maalirraa uuma? Qabiyyee sukkaraa yookaan qabiyyee carbohydrate kan gosa carbohydrate kan moolekuulii monosaccharidein hedduun tokko walitti dhufee caasaa polysaccharidii kana kan uumu ta'uu isaati jechuudha. So they are substances those molecules contain hundreds or thousands of disaccharides.
linked together in a long chains. Monosaccharides dhibbaan lakkaa'aman yookaan kumaataman lakkaa'amtu walitti dhufe polysaccharide tokko uumaa jechuudha. So polysaccharides are found in plant cell as in the form of cellulose and found as starch in the plants. In addition, it is stored in animal as glycogen. So fakkeenyi starch dha kunga fakkeenyi polysaccharide dha kuni starch fudhachuu dandeenya, cellulose fudhachuu dandeenya, akkasumas glycogen fudhachuu dandeenya jechuudha. Starch yoo fudhanne fakkeenyaaf starch tishuulee biqilootaa keessatti plant tissue a carbohydrate that is stored in plant tissue. Kutaa carbohydrate dha yookaan immoo polysaccharide dha jechuudha. Starchin kun kan qaama biqilootaa keessa kuufamu ta'uu isaati jechuudha. Whereas glycogen carbohydrate qaama bineensotaa keessatti kuufamu jechuudha. Glycogeniin fakkeenyi starchin akkamitti uumama? Akkuma beekamu yeroo gannaa biqiloonni photosynthesis baay'ee gaggeessu. Photosynthesis baay'inaan gaggeeffamu sun immoo gulukoosii qaama biqilootaa keessatti baay'inaan oomishaa jechuudha. So during the summer season there is high amount of glucose accumulations in the plant's body. Such glucose must be converted into starch in order for storage. Plants used this starch in the starvation period when the amount of photosynthesis are decreased in the plant's body, especially during winter season. Kana jechuudha starchin kun qaama biqilootaa keessa kuufama. Akkamitti argama inni? Biqiloonni yeroo gannaa bishaan gahaa waan jiruuf photosynthesis humnaa ol gaggeessanii photosynthesis humnaa ol gaggeeffamu sun immoo gulukoosii qaama biqilootaa keessatti baay'inaan oomishaa jechuudha. So gulukoosiin humnaa ol haga qaama biqilootaa keessa jiraatu qabu ol yoo ta'e abaaf normaal yoo ta'e jechuudha. Access gulukoos yoo ta'e jijjiiramuu qaba. Karaa starch jijjiiramuu qaba jechuudha. Starchin akkuma beekamu dhangala'oo qaama biqilootaa keessatti hin bulbulamu. Gulukoosiin immoo ni bulbulama jechuudha. Dhangala'oo qaama biqilootaa keessatti waan bulbulamuuf gulukoosiin toonesitii biqilootaa rakkoorraan fida jechuudha. Toonesitii ni beektanimi isotonic condition, hypotonic condition and hypertonic condition jechuudha. Kondishiniileen tun must be isotonic ta'uu qabdi. Seeliin biqilootaa tokkos haa ta'u seeliin bineensotaa tokko jiraachuudhaaf isotonic conditioniin eegamuufii qabdi. Kana jechuun maal seetti? Hamma bishaanii keessoo seeliitii fi hamma bishaanii naannoo seelii keessa jiru walqixa ta'uu qaba. Isotonic conditioniin eegamuu qaba jechuudha. Yoo gulukoosiin qaama biqilootaa keessa haalaan heddummaate toonesitiin biqilootaa kan miidhama. Toonesitiin biqilootaa yoo miidhame immoo biqiloonni jiraachuu dadhabu jechuudha. Normaal fankishiniin isaanii gadi bu'aa jechuudha. Kanaafuu biqiloonni sun karaa du'uu deemu. Kanaafuu toonesitii ittisuudhaaf biqiloonni maal godhan? Gulukoosii humnaa ol ta'e kana kan yeroo gannaa oomishame kana yeroo bonaa itti fayyadamuudhaaf kan bifa starchitiin jijjiiranii kaa'an jechuudha. Sanboota yeroo bonaa yeroo bishaan gahaan hin jirre yeroo qaama biqilootaa keessatti photosynthesiin gaggeeffamuun hin danda'amne san starchin kun tishuulee fi jirma keessatti waan kuufamuuf achi keessaa biqiloonni fudhatee lubbuuf baasaa jechuudha haga ganni dhufutti. So kana faayidaa isaa kana jechuudha. Yoo karaa bineensotaas dhufne immoo glycogenii jira. Gosa polysaccharide keessaa. Glycogeniin kun yeroo akkam uumama? Yeroo nuti nyaata carbohydratein biraadhe nyaanne gulukoosiin baay'inaan diigamee qaama keenya keessatti waan dhiiga keenya keessa jiraate gulukoosiin humnaa ol deeme sun humnaa ol ta'e sun kan normaal body functionii ol kan ta'e gulukoosiin haga seelii barbaachisu haga naannoo seeliitti barbaachisu sanii ol yeroo ta'u rakkoo garaagaraa kan akka dhibdee sukkuraatii fi rakkoo toonesitii qaama bineensotaa keessatti waan nurraan ga'uuf karaa jijjiiramuu qaba. Karaa gilaakoojinii jijjiiramuu qaba gulukoosiin humnaa ol ta'e sun. So kanaafuu gilaakoojiniin gaa tiruu fi meeshaalee keenya keessatti kan kuufamu. Kanaafuu
Gilaayikoojiniin kunis akkuma biqiloonni yeroo rakkoodhaatti fayyadaman yeroo aniisaa qaamni keenya aniisaa barbaadu keessattuu maashaan keenya yeroo dalagaa ulfaatoo raawwannu yeroo sochii fiigisaa sochii ispoortii haa ta'u sochii garaagaraa tan humna barbaadu raawwannu maashaan keenya aniisaa dabalataa yeroo barbaadu aniisaan sirna hargansuutiif sirna daayishin siistemii fayyadamee ganaa taakkatti somba keessaa ganaa oksijiiniin deemee daaku sun xiqqoo karaa dheeraa ta'a. Kanaafuu maal ta'a godha maashaan keenya gilaayikoojinii qaama isaa keessa jiru kana by the process of glucogenesis maal godha karaa gulukoosii jijjiiratee salphatti aniisaa ariifataa argatee dalagaa sana itti fufaa jechuudha. So kana jechuudha gilaayikoojiniin fakkeenya maaliiti fakkeenya poolisaakiraayidii ta'uusaa istaarshiinis fakkeenya poolisaakiraayidii ta'uusaati jechuudha. So jeneraal foormulaa isaa kana jechuudha. Jeneraal foormulaa poolisaakiraayidiidha. C6 H10 O5 times by N. N dhaan baay'ataa jechuudha. Kun foormulaa isaati. So akkuma beekamu ammas eessatti maal goona maal duree biratti dhufna fat and oil waa'ee lipidii jechuudha. Coomaa fi zayita. Jeneraalii waa'ee lipidii kun nyaata zayitaa kan lipidii jennuun kana jechuudha. So ni ilaallu. Fats and oil are high energy nutrient that provide 50 to 45% of calorie intake. Akkuma beekamu kaarboohayidireetiinis nyaata aniisaa qaamaa kennu coomaa fi ooyiliinis nyaata aniisaa qaamaa kennu. Garuu aniisaan cooma yookaan ooyilisii yookaan immoo lipidiidhaan oomishamtu aniisaa kaarboohayidireetiitiin oomishamtu oli jechuudha kaalooriin isaa. Okay. High calorie producing nutrientidha jechuudha. Nyaanni lipidiidhaa kun fats yookaan oils kan jennuun kun. So 1 gram of lipid gives 37 kilojoule of energy. Giraamiin tokko lipidiin giraamiin tokko kilojoulii 37 nuuf kenna jechuudha. Look, like carbohydrate, fats and oils are composed of 3 elements. Akkuma beekamu akkuma kaarboohayidireetiitti kaarbanii elementiin yookaan istiraachiriin lipidiidhaa kun kan irraa tolfamu kaarbanii ni qabata, oksijiinii ni qabata akkasumas haayidroojinii ni qabata jechuudha. So fats are obtained from animal source and are solid at room temperature. Akkuma beekamu coomni eessarraa argama? Qaama biqilootaa qaama bineensotaa irraa argama jechuudha. Kanaafuu coomni akkuma beekamu tempereecharii irratti jajjaboo yoo ta'u, solid yoo ta'u, oils yookaan immoo zayitiin tun immoo tempereecharii irratti dhangala'oo ta'uu isiitii fi wajjin wal qabattee ammas akkasumas eessarraa argamti maddi nyaata maddi ooyilii yookaan zayitii tanaa plant sourceidha. Plant source maddi irraa argamu bakki irraa argamu biqiloota irraa jechuudha. Zayita biqiloota irraa argamu jechuudha oolisiin tun. Akkuma beekamu akkas ammas tempereecharii irratti maal dhangala'oodha jechuudha zayitiin tun. Zayitii xaliila kana jechuudha. Zayitii xaliilli yeroo qabbanaatis ilma xaliilaa sun zayitii bifa bareedduu tan ooyilistii jedhamtu tan akkasumas biqiloota irraa sanyiiwwan biqilootaa kan zayitii sana oomishantu jira jechuudha. Kanarraa kan tolfamtu jechuudha. The major source of fat are meat. Irra caalaan maddi coomaa foon fa'a, aannan, milk, cheese akkasumas butter and egg yolk kana jechuudha maddoonni soorsiin coomaa jechuudha. We obtain oils from fruit. Zayitoo firuutii irraa fa'aa argachuu siidii sanyii biqilootaaf keenya sunflower seed biqila akka sunflower seed kana jechuudha akka suufee jechuudha. Kana farraa tolchuu dandeenya jechuudha. So inumaan body qaama ilma namaa keessatti lipid is used to make fatty tissue. Lipidiin maal fayyada qaama keenya keessatti fatty tissue tolchuuf fayyada jechuudha. Fatty tissue kun adipose tissue jedhama. Under skin qaama keenya gogaa keenya jalatti. This forms layers that can reduce heat loss from the body. Adipose tissue kun kan gogaa keenya keessatti argamu kun maal godha? Heat loss from the body gadi buusaa jechuudha. Hamma oowwa bahiinsa qaama keessaa bahu kana
akka inni hin baane reduce godhaa jechuudha. Uwwisee dhugaa kan jalatti adipostation kun. So besides satisfying metabolic energy needs, dietary fat also serve as vehicle for the absorption of fat soluble vitamins, especially vitamin A, D, E and K. Kanachu coomnis akkuma beekamu xuuxamiinsa nyaata fat soluble vitaminoota akka faata keessatti bulbulamuu danda'an kan akka vitamin E dha kana akkasumas vitamin D, vitamin A fi vitamin K kun maal keessatti cooma keessatti waan bulbulamaniif kana akka tiraanspoortii kan akka xuuxama isaaniitti fayyada jechuudha. So inni itti aanu pirootiinidha. Nutrientii keessaa pirootiinidha. Proteins are nutrients which provide growth of the body. Akkasumas build a new cell. Nyaanni pirootinaa kun gosa nyaataa kan guddina qaama keenyaatiif baay'ee barbaachisaa ta'ee fi kan seeliin haaroon irraa akka uumamtu taasisu jechuudha. It is made up of amino acid. Akkuma beekamu pirootiniin amino acid irraa ijaarama. Qabiyyeen elementii isa keessa jiru immoo kaarbaniin, haayidroojiniin, oksijiniin akkasumas naayitiroojiiniin ni jira jechuudha akka waliigalatti. In some case sulfur and phosphorus illee ni jiraata jechuudha. So all living things, the structural part of the cell is composed of protein. Tokko tokkoon qaamota biqiloota lubbu qabeeyyii keessatti keessattuu caasawwan seelotaa pirootiin irraa kan ijaaramu ta'uu isaati jechuudha. The major source of dietary protein from animals are meat, fish. Maddoonni nyaata pirootinaa kan bineensotaa kan akka foonii, kan akka qurxummiilee, kan akka killee, aannan akkasumas cheese kan jechuudha. Pilaantii irraa immoo maddoota pilaantii irraa argamu yookaan biqiloota irraa maddi pirootinaa biinsii fa'a, chickpea, soya beans and nuts are also important protein sources. Kan jira kana jechuudha. Kan akka kataraatii fi atardaambullee fa'a kanneen akka wanti fa'a jechuudha. Akka shongoree fa'a jechuudha. Kana jechuudha. Kan maddoonni nyaata pirootinaa kan biqilootaa jechuudha. So akkuma fakkii gabatee irraa ilaaluu dandeessanitti gosoonni kaarboohayidireetiidha kun nutrientiin kaarboohayidireetiin kun good food source kan akka gosoota midhaanii irraa argamu jechuudha. Barlee fa'aa, wiitii fa'aa, potaatoo fa'aa, bireed, sugarii, food, like honey fa'aa. Using the body maal fa'aa fayyada? Storage akka madda kuusaa, akka madda enerjii. So kana jechuudha. Kaarboohayidireetiin gosa faayidaalee garaagaraa kan kennu jechuudha. Lipidii ijoo maddoon isaa kana batarfaa, chiis fa'aa, animaal faat fa'aa, giraandunat fa'aa. Immoo qaama keenya keessatti maal kan fayyadu? Akka madda enerjiitti insuleeshiniidhaaf. Insuleeshinii yeroo jennu akka qaama keenya keessaa hin dhumne jechuudha. Bahee hin dhumne kan taasisu heat loss. Akkasumas hormoonota garaagaraa tokko oomishuudhaaf seel membireenii fosfoolipidii waan akkasitti argamuuf insuleeshin of nerve faayibarii fa'a daddabarsaa sirna narviidhaa fa'a ta'ee fayyadaa jechuudha. Pirootinii iyyuu maddi isaa foon, qurxummii, killee, soyaa biins, atardaangullee jechuudha. Giraandunat akkasumas milkii fa'aadha jechuudha. Kan akka aannanii akkasumas maal fa'a fayyada? Growth guddinaaf, tishuu guddisuudhaaf pirootiniin, tishuu ripeer, tishuulee bakka buusuudhaaf jechuudha. Haaraan inzaayimoota fa'aa tolchuudha. Indisam hormoonawwan garaagaraa tolchuudha. Seel membireenii fa'aa tolchuudha. Kan akka heeriidha jechuudha. Rifeensa akkasumas kottee jechuudha. Kana hundatti wanni ta'a jechuudha. Akkasumas kaamii biroo guddaa to provide energy. Bakka kaarboohayidireetii fi lipidiin hin jirretti pirootiniin qaama keessatti heddummaate akka madda anniisaatti fayyaduu danda'a jechuudha. Bakka kaarboohayidireetii fi lipidiin hin jirretti faatiin coomni caccabee
akka inni isaa kannu taasifamaa jechuudha seelota keessatti. So kana fakkaata jechuudha. Okay. So this is enough for our today's lesson. Until we join with the new lesson, goodbye.